jiru kana hubatu xiinxalluu qabna. Yeroo maraa gowwaa ta'uu qabna. Ayyee galatooma waan biraa waan dabalataa baay'ee hin qabu gaashisan waan baay'ee kaasaniif. Nu kabajanii nu jaalatanii akka dhuftan nu isin kabanya isin jaalan. Jawaar isin kabaja isin jaallat. Waan isin gochuu qabdan amma haalli nuti keessa jiru haalli nageenya keenyaa sirriitti seef taaneen jiru. Isin keessa immoo qaama baay'eetu jira. Hin beektan isin. Kana waan ta'eef bakkee kana dhaabattanii poolisiinis wal falmuu isinis wal falmuu dhiisaati. Nageenyumaan bakka dhuftanitti deema. Yeroo dhiyoo keessatti guyyaa 2-3 isiniin hin jennu. Yeroo dhiyootti dhuftanii Jawaar qaamaan argitanii itti dubbattu. Amma garuu osoo waan tokko rakkina tokko hin uumne poolisiin osoo walitti hin dubbanne qaama biraan osoo walitti hin dubbanne wal kabajaan jaalalaan gara mana keessanitti deema. Yeroo dhiyoo keessa garuu wal arginaa akka gaariitti Jawaar dubbiftu galatoomaa isin jechuu dhufnee galatoomaa. Nu keessa jira konkolaataa. Hayyee akkam jirtan naga keessanii kallattiini bakka Jawaar jiru irraa meetira muraasa mana isaarraa nu dhoogganillee naannoo san seennee qooda keenya ibsataa jira jechuudha. Namoonni baay'ee suuraa wajjin ka'aa jiru jechuudha. Maami obsaaga jaalala hawaasa Oromoo galatoomaa waan isin hojjettaniin hawaasni akkana isin kabaju jira galatoomaa
Egaa hawaasni kun guutuun akkuma agartanitti honnoo jaalala uummata Oromooti. Egaa akkuma beekamu Finfinneetti argamna simannaa Jawaar irra jirra. Jawaar haga danda'ameen bira gahuudhaaf yaalii godhaa jirra. Haa ta'u garuu daandiin cufaadha. Amma Finfinnee argamna waan irra geenye isin dhaqqabsiisna nu hordofa.